Shasha YouTube. Naakenname aboon jireenyicha loonchicha tu ajjeesa du'icha. Shasha YouTube. Waaqayyo isa kabajamaa dhaga'uun dirqama waan ta'eefi dafee sagalee waaqayyo keessa koo jiru kana utuma yeroon illee dhabamee lallabee fixee maayikii lafa kaa'ee bu'a malee wangeelli kun anaaf adda waan ta'eefi amma baay'ee utaalaa turre baay'ee amma tasgabbuuf immoo iyyuu nyaata hafuuraa nyaanna maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa sagantaa kana akka tasaati waamicha tasaati sagantaa kan biraarraa hafeeni natti tolu waldaadha sagantaa addaa qabnaa jedheen naayimaatii iddoo jedhamu waldaa masarata kiristoosii adaraa bakka nama biroo waan madhaa guyyaa biraan isin tajaajilaa jedheen hafeen ganama barii biiroo keessa jiru paastarii naa bilbile. Egaa sagantaan kun bakka sagantaa kanaaf iddoon qophaa'ee jedhee murteesse. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ergaa waaqayyo keessa kaa'e kanaan qabadheetoo dhufee ergaama kana keessa immoo waaqayyo jireenya kee fayyisa. Ameen. Yesuus gooftaadha. Mee akkana jedha lafa namni jiru waaqayyotu jira jedha. Lafa waaqayyo jiru immoo fayyinatu jira jedha. Haleluuyaa. Amma sababiin nu as jirru waaqayyo as jira. Sababii waaqayyo as jiru fayyinni as jira. Ameen. Amma jammaqiitii waaqayyo as jiraachuu isaa amanii utuma dubbiin kun dubbatamu wanti sirraa harca'uu qabu sirraa harca'a. Bakka jechuun lafa dhiitaati ameen jedhame. Haleluuyaa. Wanti sirraa harca'uu qabu sirraa harca'a. Wanti sibiraa hafuu qabu sibiraa hafa. Wanti immoo siduuka galuu qabu siduuka gala. Haleluuyaa. Akkana jechaa dhabe wanti sirraa cituu qabu sirraa cita. Raajina ni raaju jiru fadhuu miti. Wanti sirraa mulqamuu qabu sirraa mulqama. Wanti sirraa uwwifamuu qabu immoo sirraa uwwifama. Haleluuyaa. Wasitti toli sirraa mulqeeto. Wasitti toli mana keetii fuudhee darbateeto. Wasitti toli lafa hojii keetii darbateeto. Isa si barbaachisu immoo ajaja baasee mana kee uummata warraa. Namni tokko lafa argateeto ameen jechuudha. Siluukaa gala, jireenyi siluukaa gala, ulfinni siluukaa gala, waaqayyo dubbateera eebbi siluu. Dhiira koo Yesuus. Abeekoof kanuma darbaa maalumatti araba kuman tajaajilaa ta'e dhugaa waaqayyo. Dhugaa waaqayyo. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Baguma beekeedhaa ture jedhama. Ante layyuu darbe baguma shaala. Baguma abiddi kusitti qabate ameen. Abee gooftaa Yesuus. Ara nama siqinaa jiru qabaddaati baguma taateedhaan. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus. Faazarii kiyya tokko akkasuma jira. Gadhee naan jedhe gadhee amma sirraa ba'ee naan jedhe. Gadhee sababni isaa baradheera amma yoo ta'u waaqatan dhummas isin baradhaafanii diigriin qaba. Ijoolleen baay'een biraa mana baankii jiru guddaa isaanii jiru. Kana jedhee tanan kana gadhee maammuun anaan jette waldene baay'ee waan itti qoosu gadhee dhugaa gadhee. Kaya dengan mendengar kata itu berarti terus meninggal omnya. Amin. Woi. Aduh, lihat aku tuh mau bola gara-gara mana bangkit tidak ada. Itu sahabat dia mungkin dia bangkit kan. Anu wajib oleh itu penting lagi kan. Kita juga awak kayak wangkit tu kuni. Ila. Wangkit yang dia sultan itu wang wakenya. Amin. Itu wang wakodi. Achira ke wali na wachira ke borto sultane ikiwamu ko dudeni ko askese bila. Amin. Abo malu. Usman na amin. Amin.
na jedham friend ni namni chaawatu qofa salga friend ni bakka akka friend yeroo darbe na waamera wanni tokko walli keenya baay'ee danqaadha sagalee gadi qabannee dubbannaa sigaa na kan bilaakin darbe baay'ee uffata dagarri keenya paasterii ittiin gara dubbataa turre waan tokko danqameetii kasii ijoollee bakka ammanatti cimteetti haalli kophaan jira manni keenya immoo toora kophaa wayii jira akkasii karasiis nan gaadhumaa karanaas nan gaadhumaa dheeraa onnee suutannee mala jechuun akka baraatti jala gaddeen jirbamuti bakka rakkoon qabu waan sirraa barbaadamu gooteeti gadi jettee bulta hunduu siin tuquu bakka ergesin jette nan godaana marma keenya marman gadhiisee godaana sababni isaa kanaaf isoo dhaabbatte guutanis duuba dhiyeessitti babaasa shifee isoo lama jira gara keenya waan ta'eef rakkisaadha. Amma waan tokko bakka addaatti kuunee gurri keenya galgala amma sa'aatii 10 maali sa'aatii 10 guyyaas jalqabama asii kana gaafa jedhu gurri keenya bareeda. Min qaccee dhufee jedha boonan mikinaatu bareeda garuu isuma keessa deemnee nagaa labsina ameen. Bakka waaqayyo kan dhufame haa ta'u. Nuun immoo kan nama dhibu keessaa waan nama dhibu tokko isinitti himaa. Inni karasiisi waaquma isin kadhattan kanatu nu milkoomsaa jira jabaadhaa nu kadhadhaa inni karanaasi waaquma si waaqi isinatti nu gargaaraa jira nu kadhadhaa bakka waanni keenya galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u inni sunis isinii gala miti guutiyee yoo inni sunis jabaadhaa yoo isin achi nu kadhattan waaqayyoo dabarsee harka keenya keessa galcha inni sunis kan ta'es haa ta'u waanni keenya nagaa buusaame Adana Matias. Abosin tani maharra wan pututu sitti tai wan jirenya kete sitti tolunige wan mofasana wan kadesana amala birisana makaya suti narra sirra tireka Hallelujah. Shakala gade amala gade tetebi gade wan nama of kesan kande harrame akkana ma wamujo sirra gatu fude sirra darbade Hallelujah. Ergatani itofkennuudha. Me akka ergatani itofkennuudha jedhame. Jaartaan ruucaa saayiwoon fiigicha qarqara bara fakkaachuu al tokko karasaan ergatani itofkennuudha. Boqonnaa sadi lakkoofsa sagal gubbaarra sagalee waaqayyoo ariifadheen dubbisan kas jedhama. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedhee. Eenyu waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedhee. Mee sagalee tokko dubbadhaa maal jedheeni? Eenyutu dubbata dubbii kana? Amma kanaasa waaqayyoodha. Ani itti dubbatamaa jiru immoo eenyudha? Anaaf sidha. Gooftaa maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Ariifadheen mata duree akkas jedhu irratti dubbadha barreeffadha warri barreeffatan eessa jirta? Waaqayyo iddoo namaaf kenna, waaqayyo lafa namaaf kenna, waaqayyo biyya namaaf kenna, waaqayyo yeroo lafa namaaf kenna yookaan iddoo yeroo namaaf kennu iddoo waaqayyo namaaf kenna irratti of eeguun ga'ee abbaati. Galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Eessa jirta? Waaqayyo ilma namaa kana gaafa uumu kotta akka bifa keenyaa fi akka fakkaattii keenyatti maal uumna nama uumna karoorsee waan ilma namaatiif barbaachisu hunduma isaa waaqayyo toora qabsiisee erga xumuree booda amma kaa jedha waan guddaa tokkotu nu hafa kotta akka bifa keenyaaf akka fakkaattii keenyatti eenyu uumna nama uumna uumama waaqayyo uume hunduma keessa fakkaattii waaqayyootiin kan uumame tokko eenyu qofadha nama qofadha namarraa waaqayyo kaayyoo addaa qaba namarraa waaqayyo karoora addaa qaba amma na dhaggeeffadhu dhugaa sittan hima ani nama akkasiiti mana koo keessa waan akkasiitu jira manni koo mana citaati manni koo akkasii baankiirraa humaan qabu jireenyi koo akkas garuu kana miti anan sitti dubbadhu atutti dadhabaan kun waaqayyoof dhimma baasa Ameen jedhame waaqayyo takkaayyoo ilma namaatti abdii guutatee hin beeku. እግዚአብሔር አንድም ቀን በሰው ተስፋ ቆርጦ አያውቅም። isa dadhabee ol kaasuudhaaf harka isaa diriirsa. Isa kufee ol qabachuudhaaf harka isaa diriirsa. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Amma iddoo kana gubbaarratti waaqayyo nama
akkasiin jedhaani. Eessa jirta? Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Iddoon murteessadha. Lafti ati jirtu murteessadha. Ila dhaggeeffadhu Waaqayyo yeroo dubbatu Waaqayyo akkasumaan hin dubbatu dubbii isaa faana jira. Maaliif nama barbaada Waaqayyo? Ana baay'ee kan na dhibe keessaa paastar wanti baay'ee na dhibu addaan kufeera miti oolani kufeera miti Waaqayyo too callisee dhiise egaa kan keenyaadhu akka barbaadde ta'i waan barbaadde godhi waan alas hin jedhe situ raawwatuu dide too jedhee hafe Waaqayyoon seerri himatamu jiraan community komatamu jira kan nama dhibu keessaa namichi holqa keessa jira holquma keessa gadi bu'eeti ameen ameen asta barta kee irraa Waaqayyootti siin jedhu harka kee as qabi siin qaqqaba irra harka kee as qabi qabeeloo si kaasa harka kee as qabi humna si haaressa harka tuulamaatiya ganama kana waan si qabe keessa harki si baaso harki Waaqayyoo si badaleero daala dhaggeeffadha haleluuyaa yoo dubbatu Waaqayyo carraa kennuu barbaada ilma namaatirraa Waaqayyo dafee abdiin kutatu dafee ta'u waan sani dubbadha Waaqayyo maaliif nama barbaada Waaqayyo jaabe lamin ሰውን ይፈልጋል ማሊፍ elka ume nafaranga kae elka wanundu magutu wale ume hingau maaliif nama barbaada tokkoffa sababni Waaqayyo nama barbaaduf tokkoffa fayyisuudhaaf har'a garuu waan tokko sitti mala ati dadhabbii keessa jiraachuu dandeessa ati cubbuu keessa jiraachuu dandeessa ati waan adda garaa keessa jiraachuu dandeessa har'a garuu Waaqayyo kan sitti dubbatu sitti faraduuf otoo hin taane kan sitti dubbatu si salphisuuf otoo hin taane kan sitti dubbatu gochisiifachuuf otoo hin taane eessa jirta waan si qabe keessaan si baasa eessa jirta mana kee fayyisa eessa jirta hafuura kee fayyisa eessa jirta ikoonomii kee fayyisa eessa jirta waan cufame si duraa bana eessa har'a na dhugaa Waaqayyo abbaa koo takka sinaan jedhe dhukkuma hafuuraa fi dhukkuma foonitti dhalootan fayyisa namni tokko harka ol butatee ameen jedha haleluuyaa dhukkubni gurguddaan lamatu jiru ትልቅ ሁለት ዋና በሽታዎች አሉ አንደኛ መንፈሳዊ በሽታ ነው ሁለተኛ ስጋዊ በሽታ ነው እሱ ሲመጣ ሁሉንም ድለት ያ ሲከለ ማካቶራ ባዲያስ ሲታየሞ ሲልግም ሰበ ሲታቢሲያን ባይራ inni gaafa dhufe rakkina kan foolis rakkina kan hafuuras dhukkuma isa dhufatas dhukkuma isa biizinasiis dhukkuma isa barnootas dhukkuma isa sitti tolin sana ol diree kolesterol darbataame har'a dhukkuma kamittuu fayyitee baataame gita namoonni tokko yoo dubbatanii dhufe dhaabbatee asiidha lallaboota tokko nama jaala Hakiimni hafuurri qulqulluun naa kenneen lallaba namaa nama jaalan amma Waaqayyo na gargaaran mooy waanuma bortottee dubbadheetuma fakkeechituma girigirrii uumuu barbaadu wangeela ameen jedha namoonni tokko iddoo kana hunduma ishiitu dhufeeti dhufee dhaabbatee Waaqayyo akkamitti silikkii ishee hime hirwanitti silikkii ishee hunduma isheetu dhaqee iddoo dhaqeeti qulxuu duwwaa miti ka dhaggeeffadha deeris wanta ta'e wayitu dudduuba isaati wanta dhoksaa ta'e wayii of keessaa qaba dhaqeeti jarri dhufeera miti dhaqeeti jarri dadhabeera miti dhaqeeti firdii eeggata miti jechisaayi yoo dubbatu ammayyuu abdiitu jira in akkasiin jedhu abbaan kee ameen jedhattaa laata eessa jirta siin haaressa eessa jirta sittan haasa qabamtee jiraachuu dandeessa waan irraa gargar ba'uu dandabde wanta jireenya kee addabdu godheetoo motiveetii kee si qabetu jiraachuu danda'a abbaan kee mooyi waan keessa jirtu sanarratti si awwaala toon taane eessa jirta waan si qabe sanarraa hin adda si baasa እንዲሁ eessa jirta sifraa በጣም ወሳኝ ነው iddoon ati jirtu murteessaadha eenyudha wal arguudhaaf Waaqayyo wajjin wal arguudhaaf Waaqayyo sabaa keessatti wajjin wal arguudhaaf
lafuma hunda dhaabbatanii milkaa'uusi lafuma hunda lixanii milkaa'uusi lafuma hunda lixanii fi wanti haaraan argamamichi. Haleluuyaa. Macaafa qulqulluu Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 dhaxxaniitoo yoo ilaaltan akkas jedha ilmi namaa isa bade barbaaduudhaaf fayyisuudhaafis dhufeera. Isa bade maal gochuudhaaf? Barbaaduudhaaf. Isa bade isa fuula Waaqaa duraa bade isa ulfina keessaa fudhatan isa yaada isaa keessaa dallatu isa karoora isaa keessaa bahe maal gochuudhaaf? Fayyisuudhaaf. Iwaalama fayyina isa jedhu kana jalatti iwaalama qabaddaa. Tokkoffaa fayyina hafuuraa, lammaffaa fayyina foonii. Ameen. 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 Harka kee ol qabi roodaa laafaatiyaas maakaa toorraa laafaatiyaas. Ani beeku galgala kana Waaqayyo sagantaa kanaan jedhe abbaan koo namoota baay'ee dulluma hafuuraa keessaa nan baasa. Dulluma beektu miti dulluma hafuuraa hin beektu miti dulluma hafuuraa hinga maqaa gooftaa Yesuusin hinga ameen naan jedhe kaa dullumni hafuuraa hinga dadhabbiin hafuuraa hinga mugiitiin hafuuraa hinga wanti yeroo malee mogolee kee gadi si cabsu suni galgala kana xalayaansaa sirraa tarsaafameera. Nan arga dhugaa Waaqayyo namoonni as keessa teessanii kadhannaan koo inni kaleessa na jalaa dulloomeera faarfannaan koo inni kaleessa na jalaa du'eera akkinani kaleessa Waaqayyoon jaalladhu na jalaa du'eera inni jette har'a akkasiin jedhu Waaqayyo humna kee nan haareessa har'a kakuu haala si wajjin dolgaaba iyyaati aween jedhannaaka toona maasakaatiyaas. Haleluuyaa. Yesuus keessaanu fayyisuudhaaf dhukkubni hafuuraan addaamin biyyana wanti hunda keessa isa booru wanti hunda keessa isa oofu dhukkuba maaliitiin? Dhukkuba hafuuraati. Ameen. Dhukkuba maali? Dhukkuba hafuuraa. Dhukkubni hafuuraa galeedha. Jireenyi karaa hafuuraa nama jalaa bannaani baay'ee ulfaata. Karaa hafuuraa jireenyi si jalaa bannaani barachuunis tabbasitti ta'a. Karaa jireenya maanu karaa hafuuraa jireenyi sarkaan kutamnaani daldaluunis bitaasitti ta'a. Kawaannaa hundumaa iddoo olaanaa si jalaa bade inni nama seqinaa jiru abiitii karaa hafuuraa si jalaa badinii jedhe. Irra deebii karaa hafuuraa si jalaa hin badinii jedhaane. Addaami karaa hafuuraa jalaa badeetu Waaqayyoon keessa gabbee eessa jirta si wajjina innina Luqaasiin baay'ee kan nama dhibu keessa dhaggeeffadha. Luqaasi kutaa kana keessatti yoo caafuma isaa kana keessatti yoo caafu kutaan kun eenyuun ibsa boqonnaan 19 kun Zakkiyoos ibsamee Zakkiyoos taasa Zakkiyoos namni akkaataan itti ibsu kan biraati Waaqayyo akkaataan inni itti ibsu kan biraati. Namni feedbackii kan biraa kaa'eeti waan kan biraa qarattuudha. እንደ አሁኑ ዘመን የመዘጋጃ ሰራተኛ ማለት እኮ ነው። የመዘጋጃ ሰራተኛ ደግሞ ከገንዘብ አይደለም። አው በቃ እሺ ሰው ጋር ከሰው አንተ ኤፊ አቺ ዋቡቱ አራቀሙቱ ወረሱቂ ወረገባ ወረሰቀጣ ምናምን ካላፈቃቱ ሰበብ ከተ ኤፊ አገልሜ ወረቱ በሞተ ረጀ ገሩ ከነ ማለት ከስታ ዘኪዮስ ኩኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩኒ እኖ ከኒተ አርጉና ለማለ ወቀው ለማው ወቀውና amma kana jefada namoonni qubula kaa'u namoonni hanqina kaa'u namoonni waan kan biraa kaa'u ilmi Waaqayyoo Yesuus garuu cabsee mana isaa ol gale. Haala dhabee kana eenyuti mana eenyu seene inni fayyina qabatee jireenya qabatee mana kakkee ol seena inni tola tasaka tola labadia inni eebba wayii qabatee mana kakkee ol seena. Yesuus galgala kana kaasee wasittiin tolin sirraa darbachuudhaaf waan mana keetiin tole sirraa darbachuudhaaf waan qe'ee kee rakkise sirraa darbachuudhaaf fanti Waaqayyoo gara mana kee ol siifa seena. Fanti Waaqayyoo gara mana kee ol siifa seena. Fanti Waaqayyoo gara mana kee ol siifa seena. Ilmi namaa isa bade maal gochuudhaaf barbaaduudhaaf
haaran siin jalqaba. Fiigicha haaran siin jalqaba. Ara ergaa tolaataa sii kaatooba. Sagalee gara koo dhufa. Inni sirratti caafame suni har'a sirraa kan saafameera. Maakaa tolaa baadiyyaa. Sirraa kan saafameera. Sirraa gara galfameera. Hallelujah. Dhugaa Waaqayyoo moggaasa addaa fudhatee nama ba'utu jira. Nama Waaqayyoo jedhamee nama ba'utu jira. Shatoka sikatona marada na bodias. Urra baba seka. Harka ke orga. Ratuka dina mosa prada na bodias. Shiva mantoro doso kodolo mosa. Harka dokodu fajra kantura baseka gaga. Rebe sina mokka jana marada na ba. Umita gaga dola basera dana madina masa. Afanara. Ila basika dola marada saka. Ula maadina mose bebe dina morada na badiasa. Hantu jirenya kegendaru. Hantu wana yose na bate. Why? Hallelujah. Me polesa wakate. Kakunan bae. Karati naf. Kakunan jalkabe. Kakunan tumura. Ila Waaqayyo akkasiin jedhu ofitti amaneen manaa si baase. Ofitti amaneen si jalqabsiise. Radaka kopha lodiya lola kee darbee siifan lola. Isa sitti dukkanaa'e sana hin sodaatin. Shekatoona masi borra baashakata labadiya. Waanan siin hojjedhuun qaba. Haala laaltee sitti dukkanaa'e. Yeroo laaltee sitti dukkanaa'e. Harka kootiin harka kee qabeera. Milkaa'ina addaatiin asi gaggeessa. Dubbii ati dubbatu Waaqayyo hundatti gochuu jalqaba. Agadagada saburra bahadina moosa. Ila bahadoona maaseekirra dalaboona labadiyaasa. Shema mama suuka dalaba. Eebba guddaa sana kaatuuf bitamata Yesuus. Eebba haala kaatuuf jirta. Eebba haala fudhachuuf jirta. Abdusin jedhu Waaqayyo isan siif kadhadhe siif raawwata. Malam boleh tak boleh minum dia. Apa Yesus? Mungkin seperti nanti mungkin. Apa yang nak boleh kan yang berkawan. Baik ni, halal tadi. Nama sejarah juga kau bawa kan nama sifat kasukan. Ayat dosa para bajas. Ila kamu dapat ijazah di neraka pamera ada. Hallelujah. Yesus ulah bajas. Masanya wanti ya Roma lejar bertemu mana kehidupan. Raka dosa katikala. Ulah yero toko urse dua bate ganda bate latina bate mana ke urse rafi afura murni buaka kasna de hunde sabok sera. Ina odori sari dupadu di sini dupada. Wajah Roma le isri tidak bertamajo. Wakayo kelle salat digagam boleh. Hallelujah. Masa dudi Roma le mana kesani sen. Kendi Roma le mana kesani sen. Ini kefuan fasi. Roma le dumkana gadda balbala kesani akan abad waccu dafe. Yani ni goyan nanjir Wakayo anisidur sekaera. Sin salbi sore Wakayo. Yello mana kehiseno. Kendi mana kehiseno. Kakutu mana kesena. Eba tu mana kesena. Wanara tu mana kesena. Wafia tu mana kesena. Apa tu kasna jene wanara kana mana kesena. Wati halaninta. Wasika dola baaduna seka. Riba baba sika dola maayasa. Errede de duda dola masaka dola manelama. Nama pura tu fandu pada siraka pamera.
Haleluya. Amin, 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 amin. Ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Ilmi namaa isa badhe maal gochuudhaaf? Barbaadu duwwaa osoo hin taane maal gochuudhaaf? Fayyisuudhaaf dhufeera. Har'a ol kaasee harka kee fayyinni mana kee haa seenu. Harka lamaan darbee harka lamaan jecha toolaadhaan saaphaa baadiyyaa. Tokko fayyinni mana kee haa seenu. Lama araarri waaqayyo mana kee haa seenu. Eebbi hafuura mana kee haa seenu. Eebbi foonii mana kee haa seenu. Yaa maqaa gooftaa Yesuus wajjin. Amen. Oui. Faut vous savoir. Mais on faut que d'amen. Amen, 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 amen. Ila me kana boda konferensi kana boda maka ilma waaqayyo waaqa jiraataatiin hundi akkati cabsitee si dabarsu si boolu hundi nama waaqayyo isa dhugaasi taasisu hundi waaqayyo suni galgala kana si faalaa kama boolu. Yesus Ketano. Ini bawa kayus. Amen, amen, amen. Nama sejina jiru kabati me. Wan sambe bodani me. Wan arah tu kudu narga caji raya. Jadi tak ya? Aku mati lupa ketok kolam sadi si cape fala. Ila bahadona mahasikre kene bedina na masaparadia. Edu fakata embe kuani. Edu fakata embe kunanariga. Nanariga. Furtun wabanu harta ke haseno. Furtun eba banu. Furtun economy banu. Furtun kokolata banu. Furtun villa banu. Edu fakata harta ke haseno. Gurgudan, juru kubaya kana gitu namni gurgudan, juru kubaya kana gitu namni imbirti magala adama keessatti villa ijaaro, juru namoonni dibata asii biyyarra kan naanna'ane, tokkoon yoo jette iyyi boode. Yoo dubbatu waaqayyo waan ati keessa jirtu irratti firdii yookaan salphina namni salphisuuf dhufa inni immoo uffata salphinaa sirraa kaasuuf dhufa. Haleluuya. Namni maal gochuudhaaf? Faraduudhaaf, salphisuudhaaf, inni kokkasi namni silas gaarummaa namaa haasa'uudhaaf በጣም ከባድ ነው። waaqayyo irraa haa ifatu malee isa haa ifatu galuu irraa haa ifatu malee isa haa ifatu hojii nas moora kisaadha. Gaarummaa namaa haasa'uudhaaf buutaan tokko hin faarfattillee ani garuu akkatti nyaata goore. Hafuura garuu sirraa garagalchee. Of eegaa. Hindu batanoota gaarummaa gurguddaa. Hindu batanoota cimii. Rakkisaadhaan. Sabarbari manfas. Gadai manfas. Bilin nama sejina jiru kaba jinar abi jinar rakai ini me. Rakase dani. Garuma ko male. Amina ko dubante. Ofe kiye dani. Ana boleh tibuta son tane. Apa ko tu boleh tibuta. Amin je tulen desa. Gadai manfas. Gadai. Yang lagi saya galal garu dana. Wah Yesus. Bila kayu tiga orang sida udah murah teh garu ada kok kau jadi selalu bela ini jama manfas. Alalnya camur repot tu. Suwag kau sila ni baka amula kasi maasan japu kami. Binesa isa kila akasta. Mana lolong jadi wakaya tu ulfina ambil sila barsa. Koka sati katona maatasa. Ila bahado selebede bosa.
nama dhukkubsataa jiru ofirra waaqayyo nutti. Asuma otuma lallabaa jiru nama dhukkubsataa jiru. Harki fayyisuu waaqayyo dhaqee itti buufateera. Ameen. Waliigalatti ameen jedha gaa. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Asuma teessee nama dhukkubsataa jirtu isin kun bile. Asuma si gurma. Sida. Okay, nafatti. Asuma dhaabbattee tun asuma teessee otuma lallabamaa jiru nama mallattoon dhukkubbii sitti dhagahamaa jiru. Amma harka waaqayyootu fayyaa nan darbeessaa jira waan ta'eef asuma teessee namni asuma teessee si dhukkubaa jira. As teessee gubaa'ee gidduu jirta ammaan tan namni kun harka keenyatti bidigga itool ka'ii dhaabbata. Namni amma as teessee si dhukkubaa jiru kun roota sikira daana mahatoo baasa. Achi harka as qaba tajaajiltoonni raga jirachi as qaba. Sheeman torra baaseka eeggadaa manfas. Shikan tosa paradeasa. Eda dan tosa pratia. Kita misikre ye lalit shati eda lo yemel manfas no. Hal kana fude de ma fude de. Dai kidani ifras. Talaba kidani afarlas jora da sapradia. Mo yemel manfas. Ita tunan so berese. Ila